kabajamtoota daawwattoota keenya kun YouTube chaanaalii Torban Bariiti. Odeeffannoo wayitaawaa yeroo isaatti akka isin qaqqabuuf toora YouTube chaanaalii Torban Barii subscribe gochuu hin dagatina. Amma gara odeeffannoo guyyaa har'aaf qabannetti isin dabarsa. Waldhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ture waggoota lakkoofsisu iyyuu malee tibba walitti dhiyaatan irratti ammas yaadaan gargar fagaachuudhaan hammaachaa jiraachuun isaa himame. Waldhabdeen kunis hawaasa irratti akkasuma qabeenya irratti miidhaa adda addaa geessisaa jiraachuu fi akkasuma mootummaan Itoophiyaa immoo godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti hawaasa nagaa irratti dhiibbaa gurguddaa geessisaa jiraachuun isaa himamee jira. Waan odeeffanne qabna amma xumuraatti nu faana ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Dirmajiitti haleellaa waraana mootummaa Itoophiyaa irratti raawwateen injifannoo guddaa argamsiisuu isaa dubbate. Injifannoo kanaanis kaan madeessuun kaan dhabamsiisuun meeshaalee gurguddoo faana booji'ee jiraachuu isaa himee jira. Akkasuma lixa shaggar Haroo Wanciitti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa waliin wal lola adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu fi loltoota mootummaa Itoophiyaa irrattis tarkaanfii onnachiisaa fudhachuudhaan kaan booji'uun kaan immoo du'aan adabee jiraachuu isaa beeksisee jira. Injifannoon akkuma itti fufeetti jira.